Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu seenaa dhugaa kana kutaa sadaffaa waliin kan itti fufnu ta'a nu faana bu'aan affeerraa keenya. Kakuu biraa biyya Hindiitti. Xalayyaan lammaffaan akka ani walga'ii isaanii irratti kallattiin itti hirmaadhuuf biyya Hindii Niiw Deelii irraa naaf ergame. Garuu walga'ichaaf deemuun duratti ulaagaaleen asii gadii akka raawwadhuuf natti himame. Akkas naan jedhan, udaan namaa nyaadhu, hantuutaaf waan biraa kan du'e ajaa'efaa nyaadhu, akkasumas halkan gara bakka awwaalchaa deemiitii hafuurota hamoota yookaan ergamoota keenyaa wajjin walquunnamtii saalaa raawwadhu naan jedhanii. Ergaan isaa asiin gubbaatti tuqame kana raawwadheen booda dubartii fooniin jirtu yookaan namaa wajjin walquunnamtii saalaa gonkumaa akka hin raawwanneef dhorkame. Yeroo kana ani hojii jalqabee ture. Daldalaa kontirbaandii cimaa ta'eera. Xalayyicha isaaniif deebisuu irratti waan isaan jedhan akka raawwadheef garuu immoo akkamitti akka gara biyya Hindii dhufuu danda'u hin beekuutii. Kanaaf gargaarsa keessan barbaadaan jedheen. Yeroo daldala kontirbaandii kana hojjedhu immoo humnoonni kunneen na duuba jiru waan ta'eef warra gumrukii yookaan qaama mootummaa meeshaa seeraan alaa kan gara biyya keessaa seenu dhorkuu wajjin tokko iyyuu rakkoo hin qabun ture. Amma birrii guddaa argachuu jalqabeera. Yeroo rakkinaatiif beelaa kan daaraa fi hiyyummaa sun darbeera. Garuu kun haga yoomitti itti fufaa? Gaaf tokko mana koo cufadhee bee galgala gaafa ni deebi'u namni tokko mana koo keessa taa'ee jiru arge. Nan rifadhee nan sodaadhee. Inni garuu ati Amaanu'el Amoos mitii naan jedhe. Anillee eeyyeen jedhee deebiseef. Innillee gara Hindii akkan si geessuuf ergameen dhufee kanaaf qophaa'ii naan jedhe. Anillee mana koo hundumaa cuccufee qophii koo hunda xumuradhee isa bira taa'ee ajaja itti aanu eeggachuun jalqabe. Innillee harkaan yeroo na tuqu akka waan bakakkaan nurra bu'ee tasa achii banne. Turtii muraasaan booda biyya Hindiitti magaalaa Dahiidaa jedhamu galma namni baay'een itti walitti qabamee nu eeguun baane. Achii galmee tokko fudhannee bakka duraan maqaan koo itti barreeffamee jirutti akka ani mallatteessuuf na gaafatan. Anillee mallatteesse. Sanaan booda foon namaa gabateetti dhiiga namaa immoo okkotee xiqqaa tokkotti naaf fidanii manqorqoree aduwaa waanta fakkaatu immoo nama hundumaattuu kenname. Achiin booda namni mataa hin qabne tokko wal makaa fooniif dhiigaa nama achitti nuuf waraabe. Shaamaan adda ta'e tokko hin qabata ture. Sandalootaa fi ixaanonni adda addaallee hin aarfamu turan. Kana booda qormaanni cimaan tokko natti dhufe. Boolla haga meetira 200 gad dheeratu kan keessi isaa boofa gosa adda addaatiif bineensota garaa isaaniitiin lafa jala lo'aniin guutametti na ergan. Warri kun hundi ana rakkisuuf warra qophaa'an turan. Rakkina kana keessatti garuu iyya tokkoyyuu dhageessisuun hin iyyamamu. Qormaata sana kufuun adabbii du'aa namatti fida. Turtii hanga olii rakkisaa guyyaa 7 booda gara bakka biraa naannoo bosona Hindii jedhamutti na geessanii. Bosona kana keessattis ergamoota seexanaa adda addaa bifa adda addaa qaban kan simbira baallee hin qabne fakkaatan kan fuulli isaanii fuula sareetiif adurree kan fakkaatu arge. Bosona sana keessattis holqa simbirroota kanneen qofaan banumatu ture. Holqa kanas naaf bananii na seensan. Waan ani as keessatti arge ibsuudhaaf guddaa na rakkisaa. Wantoota adda addaa nama fakkaatan garuu eegee qaban kan bifa adda addaa qaban arge. Kunillee rakkina cimaadha. Gahaannam giddu galeessaa jedhamee ibsamuu hin danda'a. Erga ani guyyaa 7 bakka kana tureen booda gara bakka biraa kitaaba xinqolaatti dubbisanittan ergame. Kitaabota lamaanis dubbisee. Tokkoffaan hiikni isaa badii kan jedhamu yoo ta'u inni lammaffaan immoo jireenya yookaan fayyina kennuu kan jedhamu ture. Achiin booda erga kitaabilee dabalataanaaf kennamaniin booda gara manaatti yoon deebi'u kutaa wantoota armaan gadiitti ani tarreessu kana qaban akkan qopheessuuf ajajame. Isaanis dhiiga namaa okkoteetti, lafee namaa, koochoo arraagessaa waan du'e ajaa'ee nyaatu, gogaa bineensotaa bosonaa, gogaa bofaa, biyyee diimaa okkoteetti akkan qopheessu ajajame. Kana booda nyaata addaa kanneen malee nyaata namni nyaatu akka ani hin nyaanneef ajajame. Shaakala kana hundumaan booda gara Naajeeriyaatti deebi'een dhufe. Gara mana kiyyaattis deebi'een galee. Egaa amma hafuurota hamootaa waliin tokko ta'eera waan ta'eef akka fedhe garaan fedhettis addunyaa guutuu irra naanna'uu danda'a.
kitaabota naaf kennanii dubbiseerraa kee hafuuronni hamoonni qilleensa keessa akka jiraatan hubadheera. Tasafa humna naaf dabalan jedhee gara isaanii deemuudhaaf ba'e. Manaa ba'e akka koochoon naaf kennamuuf digimtii hojjedhee waammadhe. Koochoonis naaf kenname balali'ee kee ofii koo illee qilleensa irratti balali'uun of arge. Hafuurota hamoota adda addaa illee arge. Isaanis maal barbaaddanaa jedhanii na gaafatanii anillee humnan barbaadaa isaaniin jedhe. Torban lama isaan waliin ergan ture. Humna argadheen booda gara lafaatti gad deebi'e. Ammallee humna dabalataa argachuuf jecha akkuma kitaaba naaf kenname sana keessatti dubbifadheetti gara lafa keessaatti gadi seenuudhaaf murteeffadhe. Gaaf tokko gara lafa gogaa tokkotti deemee digimtii hojjedheen duuba akka lafti sun banamtuuf ajaje. Yeroosuma lafti hin banamte ergamoonni seexanaallee masilaallee ittiin gadi seenan naaf qopheessan. Anillee irraa deema gadi gara dukkanaa keessatti seene. Dukkana baay'ee cimaa ture. Namoota sansalataan hidhamaniin achitti arge. Warri kaan immoo halkaniif guyyaa boqonnaa malee warra waa hojjetanii warra isaan hojjechiisuuf waa dhiyeessaniin arge. Abbootii aangoo sadarkaa adda addaarra turanis achittiin arge. Wanti isaan as dhufaniifis aarsaa seexanaaf dhiyeessuudhaaf ammas immoo aangoo isaanii eegsifachuuf waan isaaniif barbaachisu fudhachuudhaafi. Ammas immoo sooressoota waldaa kiristaanaa tokko tokkos achitti arge. Isaanis mana sagadaa keessatti wanti isaan dubbatan kamiyyuu gaaffii tokko malee akka fudhatamu gaaffiiniif mormiin tokkoyyuu isaan irratti akka hin kaane gochuuf humna isaaniif barbaachisu fudhachuudhaaf dhufanii. Anillee torban lama as keessa ergan tureen booda humna naaf barbaachisu fudhadheen ba'e. Namoonni akka ani garraamii ta'e malee akka ani nama cimaa hafuura cimaa akkasii qabu hin beekan turan. Har'a kana namoonni baay'een gara waldaa kiristaanaatti hin deemu. Garuu namoonni waan hamaarraa eegaman warra dhugaamaan Yesuus Kiristoositti amananii akka barsiisa dubbii sagalee isaatti jiraatan qofa. Kakuu biraa mootittii dukkanaa yookaan xerefuwaa nigisti waliin. Gaaf tokko miilla koon deemaa bashannanaa deemuun barbaadeen manaa ba'e. Osoon deemaa jiru naannoo buufata konkolaataatti dubartii baay'ee bareeddu tokkon arge. Waan tokkollee ittiin dubbanne biran darbe. Ammas guyyaa biraatti bakkuma sana dhaabbatteen ishee arge. Guyyaa sadaffaattis akkasuma ishee arge yeroon bira darbuuf jedhu na waamte. Anis bira deemee ishee haasofsiisee Amaanu'eel Amoosin jedhamaan jedhee of beeksise. Isheen garuu maqaa ishee dubbachuu hin barbaanne. Bakka jireenyaa ishee illee dubbachuu hin barbaanne. Ilkaan ishee qofaan natti seeqqatte. Bakka jireenyaa koo na gaafannaan karaa isaa qofa itti mee gaafan deemuuf jedhu gaaf tokko gara mana keessi bira nan dhufa naan jette. Anillee sammuu koo fooniitiin bakkaaf lakkoofsa manaa osoo hin kenniniif akkamiin dhufuu dandeessi? Kun ta'uu hin danda'u jedhee yaade. Garuu immoo torbanuma sanatti balballi mana koo rukutame. Yeroon banus ishee turte. Anis dubartittii eenyummaa ofii dhokfattu baga nagaan dhufteen jedheen. Keessa kootiin immoo dubartiin bareedduun kun eenyu isheen? Garuu akka kiyyoo cimaa keessa seentee jirtu hin beekti jedhee of gaafadhe. Ergan ishee keessummeesseen booda baatee deemte. Garuu immoo haala na shakkisiisuun irra deddeebitee sa'aatii wal fakkaatutti mana koo dhufuu jalqabde. Sa'aatiif daqiiqaan itti dhuftullee wal fakkaataa ture. Yeroo isheen gara mana koo dhuftu gara hoteela babbareedoo magaalaa Leegos keessa jiranitti geesse ishee bashannansiisaan ture. Garuu yeroon kana hundumaa isheef godhu eenyummaa ishee even maqaa ishee iyyuu hin beekun ture. Anillee homaa itti dhiphachuu hin barbaanne. Sababni isaas dubartii hin tuqin jedhamee akeekkachiisi cimaan naaf kennameera waan ta'eef. Tasuma immoo guyyaa dhufuu dhiistee halkan dhufuu jalqabde. Gaaf tokko immoo ani dabaree koo xumuradheera amma mana kootti dhuftee na ilaaluun dabaree keetii naan jettee halkan tokko waliin turre. Ganama kaanee konkolaataa qabannee waliin deemne. Bakka wayii gaafa geenyu konkolaachisaadhaan nuuf dhaabii jetteen. Konkolaataanis yeroo dhaabbatu eessa deemnan jedheen hin dhiphatin mana koo ilaaltaa naan jettee gara bishaan galaanaa jirutti gad na buustee lamaan keenya iyyuu akka waan sabbata yookaan qabattoo wayitiin nu hiitee osoo jirtu humni wayii dhufee nu lamaanuu dhiibee gara bishaan galaanichaatti gadi nu darbate.
galaanicha irraa ariitiidhaan deemuu jalqabne. Dhaggeeffattoota koo wanti kun hundumtuu hafuuraan osoo hin ta'in qaama foon keenyaatiin ture. Bakka tokko immoo gaafa geenyu gadi gara qilee galaanaatti seenne. Adeemsi keenyas akka baaburaa baay'ee fiiguu ture. Achiin booda gara bakka namoonni baay'een hojiidhaan qabamanitti geenye. Addunyaa seexanaa waan akka laaboraatoorii saayinsii adda addaa, meeshaalee saayinsii adda addaa, muuziqaa sirbaa adda addaa, wantoota babbareedoo adda addaa laaboraatoorii oomishuun arge. Magaalaan duubatti immoo dhiirotaniif shamarreewwan babbareedan baay'een arge. Jaarsoliin keessa hin jiran turan. Isheen illee isaan wajjin wal barsiifte. Isaanis baga nagaan dhufte naan jedhan. Achiin booda gara kutaa dukkanaa jedhamu tokkotti na geessite. Itti fuftees kutaalee meeshaalee adda addaatti oomishamu hunda erga natti argisiisteen booda gara mana jireenya ishiitti na geessuutti kaate. Manni isheetti na galchite, na teessiste, akkas naan jette. Ani mootittii dukkanaati yookaan xerfoo nigist si waliin hojjechuun guddaan barbaada naan jette. Qabeenyaaf waan si barbaachisu hundumaa siifan kennaa. Eegumsaaf waan si barbaachisu hundumaa siifan godhaa. Akkasuma ergamaa jireenya kee qajeelchu siifan kenna naan jetteen booda yeroo furtuu wayii tuqxu foon namaa kukkutamee gabatee yookaan tirii wayiitti guutamee dhufe. Sana booda foon sanis nyaanne yookaanu boofni akka dhufu ajaja dabarsite. Boofnis hin dhufe. Anaanis liqimsi naan jette. Anis hin dandeenye na dirqamsiiste. Ani garuu akkam godhee boofa lubbuun jiru liqimsuu danda'an jedheen. Achiin booda humnatti liqimsuun naaf dabarsite. Booficha liqimsuun danda'e. Kakuuwwan sadiin haga ammaatti raawwadhe kunniin wanneen kanneeniif na fayyadan. Fooniif dhiigi namaa akkasumas boofni ani nyaadhe dhuge kun akka namni waan koona irratti hin beekne na gargaaran. Ergamaan seexanaas akka seeraan eegsisuuf natti ramadame. Humnis kennameeraaf. Yeroo lafarra jirru akka nyaata bishaan keessaa naaf fidu yeroo barbaadutti isa ajajaan ture. Yeroo mara isheef yookaan mootittii dukkanaatiif ajajamuudhaaf waadaan seeneef. Kana booda gara bishaan abbayyaa guddaa tokkotti na geessite. Osoo deemnu mandara mukkeen adda addaa irra jiran bira geenye. Mukkeen kunniinis tajaajila adda addaa qabu turan. Marzii hojjechuuf kan nama gargaaran, qoricha nama ajjeesu, maraachuu akkasumas kan nama aarsuuf jiraachuu nama jibbisiisu, kan biraa immoo kan nama fayyisuus qoricha irraa hojjetamu turan. Bineensa fedhe kamiyyuu fakkaachuu akka hin danda'u fakkeenyaaf boofa, lootuu, gaararraa, hantuutaa, adurree, roobii, naachaaf kanneen kana fakkaatan ta'ee hojii koo hojjechuu akka hin danda'uuf humna naaf kenniteen booda na duraa dhokatte. Torban tokko erga nachi keessa tureen booda humna isheen naaf kennite sanaa naachatee gara lafaatti ol ba'e.